Yoo yaashamaa akkam jirtu nagaaf jaalalli waaqayyo bakka jirtan hundatti isiniif haa baay'atu. Odeeffannoo waa'ee faarfataa Saamii Abbabee jedhamu gara sirbaatti deebi'uu isaa wal qabatee odeeffannoo haaraa isiniif dhiyeessina. YouTube chaanalii kanaaf haaraa yoo taatan sabiskiraayib gochuudhaan viidiyoowwan yeroo yerootti argachuudhaafis mallattoo beelii banaa gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. የመንግስት ሚስጥር ይግባኝ በሕይወቴ namni kun faarfataa Saameel Abbabaa jedhama. Faarfannaa babbareedoo ta'an afaan Amaaraan faarfachuun beekama. Qaroon yookaan iji isaa lamaanuu hin argani. Gidduu kana garuu faarfannaa dhiisee sirba sirbuu eegalee jedhamaa jira. Ani nama kanatti murteessuu hin barbaadu. Namni rakkoo garaagaraa keessa darba. Haa ta'u malee rakkinni jaalala Kiristoosiin nama gansiisee biyya lafaatti nama deebisu jira jedhee hin yaadu. Abbootiin amantii dur zayita danfeen affeelamaa maneedhaa galaa leencaan nyaatamaa reebamaa affeelamaa ajjeefamaa wangeela nu biraan ga'anii har'a rakkinoota xixiqqoo nuti nu mudataniin gara biyya lafaatti deebina taanaan boor gaafa rakkinni kana caalu nutti dhufu akkam taana ree? Namni nama ilaalee yoo dhufe nama ilaalee rakkina isaa ilaalee haala isaa ilaalee Kiristoosiin ganuu danda'a. Garuu namni jaalalli Kiristoosiin qabamee isa ilaalee dhufe homtuu isarraa gargar isa hin baasu. Macaafni qulqulluun akkas jedha. Eenyutu jaalala Kiristoositti gargar nu baasa? Gidiraan yookaan muddamni ari'atamuun beelli yookaas qullaatoon sodaachifamuun yookiis billaan gargar nu baasuu danda'a ree? Roomaa boqonnaa 8:35. Maalumaafuu nama kanaafis namoota kaan warra haala ilaalanii booditti deebi'aniif hundaaf haa kadhannu. Kan kana barreesse Taaddalee Fiqaaduuti. Itti aansuudhaan faarfataa Biqilaa Kabbadee wanta inni jedhe isinitti himna. Faarfataa Saameel Abbabee addunyaa sirbaa keessaa Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu isaa godhachuudhaan amanuu bira iyyuu darbee faarfannaadhaan gooftaa kana tajaajilaa akka ture ni beektu. Amma garuu gaaffii jireenyaa deebisuun dadhabee yaada jedhu irraa ka'uudhaan addunyaa seexanaa Kiristoos keessaa isa baase sanatti deebi'eera. Kun waan baay'ee nama gaddisiisuu fi nama naasisudha. Kana irra dhaabbadhees ofittis waanan himuu dhaloota nu duubaan ka'aa jirtaniifis dhaamsan qaba. Yaada kana gaafan barreessu garuu faarfataa kana xiqqeessuudhaaf yookaan itti murteessuudhaaf akka hin taane warri na hubatan na hubatu. Dhugaa dhooftuu kana immoo ittuma didaa fudhadhaa. Waamicha tajaajilaa qabdu taanaan gatii akka isin baasisu amanaa itti seenaa. Tajaajila gaafa taatan addunyaa naanna'uu beekamuu konkolaataa gati jabeessa qabaachuu jaallattoota baay'eedhaan marfamuu dinqisiifatamuu qarshii baay'ee qabaachuu wajjin wal qabsiistee yaadaa jirta yoo ta'eef ammaan hojii kan biraa barbaadadhu yookaan barnootas haa ta'u waan harki kee hojjetu beekuu hundumaa jabeessii hojjedhu. Barri keessa jirru bara ulfaataadha. Tajaajilaa ta'uu jechuun ba'aa baachuu jechuudha. Kanatti yoo amante qofa kottu. Kan namni hedduun waltajjiirra dhaabbatee sobuu fi waan isaa irraa hin eegamne gochuutti waan wal mari'atee itti nammee hamma fakkaatutti ga'e kun hundi sababa fedhii mataa isaati. Inni kaan hordoftoota barbaacha, inni kaan qarshii barbaacha, inni kaan mata duree ta'uudhaaf, inni kaan immoo ija keessa seenuudhaaf jecha Kiristoosiin lafa kaa'ee of lallabuu eegale. Dhaloonni keessa jirru immoo tajaajilaan tokkoo fi sirbituun tokko karaa irratti itti dhufanii dhaloota tajaajilaa sana dalga ilaalee sirbituu sana miillatti kufee sin dinqisiifadha jedhee darbudha. Innumti faarfannaa dhaggeeffatu illee utuu akkam faarfannaa kee yookaan tajaajila kee jaallate iyyuu morma isaatu cita malee jabaadhu sin jaalladhaa siin hin jedhu. Si baasa yoo ta'e kana baachuuf of qopheessi. Dur kiristiyaanii dhoksee sirba dhaggeeffata. Inni amma tajaajilaa jirru immoo mul'isee miidiyaa irratti iyyuu sirba walaffeeraa oola. Inuma iyyuu sirbee ittiin tiiktookii hojjechaa oola. Dhaloota akka kanaa keessatti tajaajilaa ta'uudhaaf hawwaa jirta taanaan gatii inni si baasisu hunda tilmaamadhuu kottu. As geessee akka bitaasitti hin galletti jechuu kooti. Kiristoos jettee gaafa kaatu warri Kiristoosiin beekan jilbii isaanii kan jilbeenfachuu beekuuf sagalee Waaqayyoo wajjin hidhata qaban si dhaggeeffatu. Kana irraan kan hafe inni kaan si hin beeku, si beekuus hin danda'u. Caammaan ati ittiin balali'aa jirtu ol fagoo iddoo simbirroonni fi allaattiiwwan raqa nyaattuu hin jirree waan ta'eef naannoo kee waci hin jiru. Inni miilla kee jala jira, bira dabarteetta. Waan tokko garuu beeki. Gaafa tajaajiltuu biratti hojii hojjedhu waan argattu qusadhu baradhu
kana goonaan yeroon ati itti kennaa tajaajiltus immoo ni dhufa. Walumaa galatti tajaajilli gatii akka nama baasisu beekii itti galii jechuun barbaada. Waldaan kiristaanaas gamoodhaan miti hafuuraan yoo itti jirti ta'eef hamma gamoo meeqa ijaaraa ooltu otoo dhaloota akkasii iyyumni nurkaa baasaa jiru kana xiqqooma ishee garagaltee ilaalte gaariidha. Keessattuu kan akka faarfataa Saamu'eel Abbabee kana fa'aa jechuu kooti. Namichi kun qaroo hin qabu, maal nyaata maal dhuga jennee yaadutu nurra ture. Har'a inni deemnaan lafa dhiituun bu'aa hin qabu. Waa'ee lubbuu kanaaf waldaan kiristaanaa gahee ishee hin baane taanaan dhiigni nama kanaa ishee harkaa barbaadama. Hojjettoonni maasii Waaqayyoo jabaadhaa. Yesuus gaafa dhufu ol jettu. Haala hin ilaalinaa, hin gunguminaa hamma dhumaatti jabaannee akka dhaabbannu Waaqayyoo ayyaana isaa nuuf haa baayisu. Biqilaa Kabbadeetu barreesse. Waaqayyoo Gooftaan machaa isaa eebbi. Kanatti aansuudhaan dhaggeeffattoota keenya Paaster Dandanaa Margaa waan inni jedhe isinitti himna. Akka namaatti faarfataa Saamu'eel kun qaroon isaa nama hin argine ta'uu isaatiin hedduu nama gaddisiisuu fi kana wajjin wal qabatee namoonni deeggarsi addaa bu'uurumarraa barbaachisuuf akka ta'e nan amana. Gama biraatiin garuu kan jireenya mo'achuufan sirba hojjechuutti deebi'a jedhanu warri sirba hojjetan jireenya mo'ataniiru jechuudha. Mee eenyufaatu ammanaaf guuteeraa jireenyis mo'adheera jedhee beeka. Kun isa yeroo Waaqayyo saba Israa'el garbummaatti warra Misir jalaa baasee biyya dammaaf aannan baasu Kana'aanitti galchuuf karaa eegalchiisuu qoramuu yeroo muraasaa obsuu dadhabanii ija isaanii dammaaf aannan dura isaaniitti isaan eeggaturraa kaasanii dabaaqulaa fi shunkurtii biyya Misir hawwuutti deebi'an sanaa wajjin wal fakkaata. Hawwiin isaanii sun guuteeraa fi yoo jenne immoo deebiinsaa waa'uudha. Jireenyi kan mo'atamu sirbuu fi faarfachuun osoo hin taane Waaqatti amanachuu fi waan itti amananiif hojjetanii jijjiiramaaf cichuudha. Kana achi yoo rakkattan osoo akka ammaa jireenya mo'achuuf jedheen sirba hojjechuutti jira jedhanii gad ba'anii dubbachuu bira hin gaane. Asii olii gara Waaqaatti, asii achi immoo gara amantootaatti addunyaatti rakkoo akkasii keessan jira. Nama na qaqqabuun dhabeenaaf birmadhaa jechuutu gaarii ture. Ammaaf garaadhaan nama gooftaarraa deebi'ee sirba yaade tokko hin sirbin qarshii walitti buufne siif laanna jechuun gatii hin qabu. Hin bareedus. Erga murteeffate adeemu ofiinuu gaafa jireenya mo'ate deebi'aati. Amantoonni immoo gooftaan laphee isaa akka deebisuuf yaada isaa keessatti akka isa tiksuuf kan isa barbaachisu akka laatu humna yaada Waaqaa keessaa isa baasuuf hojjetu ifataa kadhachuufidha. የመንግስት ሚስጥር ይግባኝ በሕይወቴ ለወጥ ያክብር ይሄ ማንነቴ ለመንግስት ጉዳይ ወስኜ ስነሳ እንኳን ለሚጠፋው ዓለም ለነፍሴም አልሳሳ። በቀጣይ እንግዲህ መስራት እኔ አሁን የምለው መስራት ነው። ዘፈኖችን የተለያዩ ዘፈኖችን ከጥሩ ፕሮዲውሰሮች ጋር ከጥሩ ዜማና ግጥም ደራሲያን ጋር በመገናኘት ከጥሩ ሙዚቀኞች ጋር በመሆን አቅሜ የሚፈቅደውን በመስራት ማግኘት የሚገባኝን ነገር ለማግኘት ወደፊት ሲንግሎችንም ሊሆን ይችላል አልበምም ለመስራት አስባለሁ እና የምሽት ክለቦች ላይም ለመስራት የተለያዩ ኮንሰርቶችን ለመስራት አቅሜ የሚችለውን ታለንቴ የሚችለውን ሁሉ ለመስራት ነው ማስበው።